فيديو أتي أسرفتي سورابي قال لك سوفتا مو قال لك سوفتا تجي أمو نمو استيت تجي قال لك سوف دي ما جرت سلبتين عنجان حسن بدودي كمان في رفتيت ايه أتشين أباس مچايون توني أجي فاتو كاسبونت وانا هفيف ستي ماجران مچايون توني يوم هل يادو أنو دكي كيري ليا أكو شر ليا أبو مالك أراكسي دو كبار بابا أنغو غارو أراكسي أبو أنشر كسي ليادو في الدين وصوغوت مال تنرى رتري ما كل أمم ربنا ومالي فواني أرجنك آتا يا الله لا is sabbontu lalal namni dubai keessa jiru namni dhukkubni kan kefeeki dha jedhe allutti jalaata samee jechuun tokko nama dhufee silaaluu danda'a kalaasin booyin kalaasin gaa ummanni kun laal bootte fonni nama taraddan tokko hin jiru cadhisaniif demmoo namni nama taraddaaniif ummanni sabaatti jettan wallahi mana keessanitti hin galattan wallahi mana keessanitti hin galattan muubee dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama carraa malee dubbachuudhaaf gaafsan akkuma Sama fansi boy koy difam dhaggeeffadhaa ummato mucaan kuni gargaaramu jennaan dura dhaabattanii jedhan duran dhaabbatina abbaan rabbi isaa laafise agaafatu waa tokkoon sitti hima yeroo siin daasii sana dandastu yaa rabbi qabi jedhaa turtan miti du'aan keessan sun du'aa isoo baatimo yoo du'aan keessan sun qabeeyoo yoo du'aa isitti kadhachiisaa turtan sheekni maaltu maal qabaaraa ture sun qabeeyoo lafeen kun du'aan keessan qabee jennu abbaan barbaadan gargaara abbaan barbaadan dhiisaa obboleettii ko bakka gargaaran tutti dhufee akka nama tokkotti wallahi isin gargaara dhumata hambiteera laa bakka ila achirratti maal seetan an sabboontuullee ilaan ba'uu barbaada dhiifama akka nama si argeeru tokkotti nitti himaa dhiifama naa godhaallee carraa malee dubbachuudhaaf tokkoffaa obboleettii seenna sabboontuun boo'in yoo wanti rabbi irraa dhufe waan rabbi irraa dhufe lafti baadhachuu hin dadhabdani nama ummata kana boote ummata gomaa si gochuu hin danda'u. Ani akka nama koy hin booni dhagaye an dhaqee argee jira adhaa miti ji'a sadii moo ji'a afurii dura dhuftee shooppitti waan namni tuna himteerti matiin tun namni kaleessa waan barbaade yoo ta'e amma jecha amma muun dubbatee irratti illee laal namni barbaade waan barbaade kaleessa dannasee waan barbaade an mataan kee dannasaa ture kaleessa namni dannasee fi miti namni waan barbaade godha namni asii dannasee dhaqeetiin kaaba rabbii bira dhaabata. Way waan addaan goone mattiin tulille way qanamaa way nyaatteetiin woki kararatti baateetiin seeksiyoo hin dalanne jiran is okay yetilanti life no namni kamuu akkuma kaleessa kolfu akkuma kaleessa waan barbaade godhu har'a garuu fayyaan itti dhufuu dandeetti dhaqee akka nama argee tokkotti mattiin tun garaana nyaattee jirti akkuma argite lukti sii kun tortoree qubni lamaan jidduun tortoree harki sii ta'ee dhukkubaan tarii harka namaa ta'uu danda'a tarii hojii waaqaa ta'uu danda'a san rabbitu beeka. Saakoli kali ibamtee namni kan hunda kasi ibamsiise irriba raftu namni irriba hin qabne okko maraatee fiiguu malee maal tafe boroo mucayyoon kun baatee maraattee jette ila namni irriba rafne tokko saakoli kali ibamaadha already saayikaatarii ta'uudhaaf wamata akkasii hafanii jiran yoo borgana baateetiin bilee ambaa cabsite waan barbaade goote jette gaafsan yoo harkasii lamaan lukasii lamaan waliin hidhaniitiin akka maraattu bira ta'an gaafsan qofa namaa beektan jechuudha. Si jammar Oromoon haa gaafa du'aniitii fi هاقاف النيت لما بيكون نديس أبا ربي الله في سيفين قرقار أبا ربي الله في سيف يبقى أنا ما تبتكنوا واني تقول فتاني واني تيل ما تفتن تكون جيب تاري كل فومتي يا ركيت يو تاري وان تكو شكيت وانكم منان كله تينو دندا أبا ربي الله في قرقار هن قرقار خليت اللي قرقار أما اللي رجيم قرقار نمني برو جارتي أرجع بربادو نمني هذا أبا Obbolummaa keessanii jettee gargaarta. Rabbi borooma kana qorite gargaarta. Kolfi tan kun garuu siif gaarii miti. Jiini keessa jiru ji'a guddaadha. Doktoriin Naanko waa tokko sitti maan dhaggeeffadha. Sa'aatii sabboon tokko dhiifama naa godhi waa tokko sitti maan obboleettii kooti. Sa'aatii jarri dhaggeeffadhaa waa balleessitanii kaatan maal balleessitanii sa'aatii gareen shahaadaa jarra waa jarri ustaazonni meeqaa kokkee nama hojii wal qabanii asii shahaadaadha asii borsaa asii waa meeqa keessa jiranu keessa sa'aatii namni meeqa shahaadaa qabataa jiru keessa ijoolleen keenya gadi baatee faallaa jara deemuuni siluman taane inni kunoo qalbiin ta'u tokko jedhala soba kan isin jettanu
والله أنا مونا نماني كم سي ما فانا ماني بيتو إيفا مانا أقولاتي دانسي سندم نستسون أنا قلبي تاب سيرات إيفا ما وجن كنورا حتى أمام تيري دبتان جروان ننجال لا توجي بيتنا أجيب بيتو غرو حتى رتين دبت دي يو غرو حتى رتين دبت شو نرام برباجو أن أكم واركتي والله دانس كتك أبا ميران إلى علي إرد الديبيل علي إرد الديبيل علي تكاد أنسى كتل علي ميو قلبي نما تبسوما كون ما قلبين كلا فادا قلبين كلا فادا دوتي قبلي قالوا قبدي قلبي تجنسين मैं करे शहादत शेर को आमे वीडियो करा kita itu nikah nani albine mata gadi kabanni ye chujara mala kalbi taw mala dubbi rabbina mangal bakka kakabera nami ka doit kala tatu duit gole nami ka tabara to nergine video na kala le bejira osob si sajil tumo amanta sob si sajil mucam batin bakke batin kesa hatta mubate jadu to gajadu monjira bateti acitaf to gajadu jirale doa ikat afun kesen rabba fayisu rabbi siya kajechu obole tigen jakana bodde yodan dahame agar rabbi tirebi kumbutuda kum mallato dan sinjada sitizato ki mosa sararo tuntane wallahi dubbi rabbi jabata undi ke nyaballe sinebra namni balle sininjuru ya rabbi jadi ammammo yo ya la barbacate manaki mi agesiru yo montila barbacate man makasa sheikh barbacate takaramu fala to ko gafi bellani mana ada badet kaw mesuni itafu wandan desani wargar garu barbadan gargarani lakin gargaru tan isa kita dia assalamualaikum coba bande mana agenda awal mubarak waye turumbat mubarak oh dali wa gawa gota wa walin daina namni gari gari ni jaaw fi dum faawli rakab don akesa wali ram bayna na marabbi de ko jige ko to te du jan sanin godina dubbi wonni aga tan dura oromo wo sakhale qabso khasatis amanti khasatis ustadoti khafarte ma bayan amal mal abatat tibanatis kita da utro so man khala dura mal ishram baye dan sida batun ma khajib dasi abo fakesu di sari da gargara yo je gargasi ada da oromo wal bela batun duru jirti nami daba wali walu ishentuni wan hanne demte zinan dalayni dikalan dalle ta dikala dalte meka gargara to ma khajib dasi jarana fakesu di sada garna gargara jette woni gaba abdul rasan interview wal garu ma ref mudi wala kabachu isa woni ko barbatu ta gatana dura gotanu oromo wal nyaatisu wal du ficcisisu wal du tucesisu safu walin jirre sisu male woni takka woni namni bo arabu fatin jiru asi mudi wala kabachu isa yo gargara tan ni gargara etu khara gaba ba asay dero ni barbatu in gargaaru tan bonu tin gargaaru deemi bakka biraada ki gargaara mi yani tum chufu ajanda guratani tanana mas ajanda biraga fidini dubbi dalti akana mi woldo raabatu guru mi barbatisu raaf ko sada waan ko terra wa barada mata fen mi jota na asa dubbi oso asim finne kul kulesni fidu kabdan turtan duranu maw o gafiddan nuruddin amma khijiba male namni media khara jota kan guya asra wal kani asra bultan namni gafa baba nuruddi wan san bo sature in agar rejeta meta kon kasana ba qur'an ka badda khada ما خجبدن أجرتن فيديو لايف فيديو ما ترته أم بابا نردين فولو تين كم نونا ما شرط تقول إذا كلا أنو إنك جبنا وبا كبدن أنتو رفير عليك برا yo alkaw agarg إننا إيسا دي ما آغان سي موجين جرا ko yo riba aga yo sen margile barani da bonto أنت يافو إبامار أكمتنا رفي أتصرفتي تآغا أشرفير أنفقو سنيرا أكمت amma jechana Udu video warabe haga da wancan isu si fakata aka gado sun raka baɗero udu video warabe raka amma an ila warra jedhe san tukki ittisal fatamale anamiti warri naan jedhe sun mubarak fidheesuu danda'amma sa'atan warra jedhe san ani kijiban dubbadhe dheesi ana jedheeramu ani mubarak wayyare la dubbiga suta السلام عليكم anna mota abdi ko abdi adu bato bonal mama jara bilille abdi adu bato to ما يروتك يرونو كنا أني وان كان رتي وان غبابا بيتشا دبچو برباد وان بايله دبچو برباد يا او دوغا دبچو غرغار سي بونتو غاهما أني يچون أكنت أونلاين رتي سي كمالي كمالي أرجيرا يسين نبي كودا كودا ديتي بابا نور الدين اندموتو أبا كينا سيرتي والبين karkaarsi sabboontu gaafuma jalqaba jedhee jammara mutakka jedhee bade maaliif bade yoo naan jettan
namni tokko har'uma dhibamee har'uma gargaarsa jedhanii yoo miidiyaa irra ol baasan namni akkuma reefu jenne san jaalattanuu jibbitanuu namni kun kaleessa turee maalirra turee maal dalagaa turee har'a maaliif qarqaarraa jechuu danda'a. Namni tokko har'uma dhibamee amma fakkeenyaaf yoo ol ka'ee rabbiin godhin himuu been har'uma dhibamee har'uma waliigaluma homa har'a dhibame kanaaf osoo dhibee kanayyuu waan addaan hin baafatin miidiyaa gubbatti gargaarsaaf yoo ol ba'e an akka mataa kiyyaatti hin gargaaru. Namni tokko jalqabumayyuu jireenya jiraatu kana keessatti takki yoo addallee jiraate ofii waa qabaachuu waan yeroo takka yeroo ittiin dabarsu yeroo rakkinaa ittiin dabarsu qabaachuu qaba. Takki ammootu hiriyyaa yeroo rakkoo san keessa dabarsu qabaachuu qaba. Mucayyoon tunarra haga akkana miidiyaa kana gubba ol baatee miidiyaa kana bataabbatanii nama 10 birrii 1000 takka osoo kennanii fi dirhama 10,000 ta'a. 500 Itoophiyaa ta'a. Waan har'a isiillee maqaa miidiyaa kana gubba badee baabaa gaafa yeroo baabaan fiigaa dhaqee laayivii waraabu jalqabatti namni jala seenii argiyan haga dhumaatitti ilaalaa ture. Achi asillee isaanillee waan hin jedhamee mana haadha faatee keessatti illee waa meeqa jedhanii waa meeqa irratti haasa'anii waa meeqa itti dubbataa turan. Ijoolleen teennata shamaraallee ta dhiiraallee jechuudha. Yeroo fayyaa keessan qabdan waa harkatti qabadhaa waa washoo keessan keessaa awwaaladhaa. Wallaahi dhugama isiniin jedhan. Yookiin akkuma waa qabdan saniif yoo waan qabaatin illee hiriyyaa gaarii qabaadhaa. Hiriyyaa dhugaa hiriyyaa guyyaa rakkoo isin bira dhaabatu. Wanni gargaarsi mucayyoo tanaa badeef osoo bakka gargaarsaan gahin gargaarsaaf miidiyaa gubbatti ol baaftan. Sakandii san keessatti mataan si dhukkubee sakandii san keessa si dhukkubee sakandii san keessa gargaarsa jettee miidiyaa irra ol baasuun namni takalee sun osoo hin dabrin takalee sun osoo jalaa gortee miidhama isiin argin har'a namni ol bahee isaatii san keessa qarqaaru hin jiru. Ila abdi yoo gadoo qabaatte gadoo kan maamaani gadoo maal sirraa qaba miidiyaa kana gubbatti malee baabaa nuurajjiin na beeka siyyuun beeku ani miidiyaa kana gubbatti beeka malee gadoo nan sirraa qabu hin jiru dhageeffadhu. Lammaffaa ooyi kan isa daana dhageeffadhu deebii wali qabdee naa deebifta. Ooyi kan wali qabdee naa deebifta. Obsi wali qabdee naa deebifta. Wali qabdee naa deebifta obsi. Karoorri qarqaarsi ittiin ka'e lammaffaa. Ooyi maamii walii galatti nu waa miidiyaa gubbatti argine karoora isin dhuftanii naasaa irra malee waa'ee jireenya keetii haasaa jiru. Dura himattee jedhii na gaafadhu kaa akkasi bareeda. Ooyi kaa booda deebifta. Ma guyyama tokko dhufte miidiyaa irra jedhii na gaafadhu akkasi bareeda. Maa muddamta ooyi booda deebifta. Ammallee qarqaaramuu dandeetta homaa rakkoon qabu. Nama muraasaan si qarqaaruu dandeenya sun homaa rakkoon qabu. Lammaffaa qarqaarsi karoorri mucattii tanaa ittiin dhufe. Mucattiin tun dhibee akkanaa dhibamtee dhibee guddaa yaalamtee waan haganaa gaafatanii bira haa dhabannee qarqaarruun jedhamne. Biyya galtee haadhaaf abbaa ofii dhiifama gaafattee haadhaaf abbaa ofii argitee haa deebituu jettanii gargaarsa jammartan. Namni waan irraa haadha abbaa ofiitiin birrii dirhama 1,300 waan ittiin tikeetii muratee biyya galuuf gargaarsa fiduu qaba. Addatti baabaan nuuraddiin tikeetii san irraa muree biyya galchuu hin danda'u. Osoo waan mucayyoon tun dhibee akkanaa dhibamte waan guddaa dhibamte hospitaala akkanaa geessina haa yaalamtuun dhufame homma fedhe badaa fedhellee akkisiin kalee dalaydu akkuma reefti rombulloon asirra jire san waan har'aa kana bira dabarsanii waan badaa isiin dalayde san itti kaasan. Garuu dammoo wanni gargaarsa isii dhufeen tokkoffaa dhibamte isiitu osoo nuyyuu dhagahin hin beekna sabboon to'aa qaamaa wal beekuu baannu malee miidiyaa kanarra sirri beekna. Namni isiin beekne hin jiru Dubaayin keessaa miti bakka biraa irraallee jechuudha. Tolaanuu haa ta'u gaariinuu haa ta'u badiinuu haa ta'u namni isiin beekne hin jiru. Osoo homa takkayyuu dhibamte iyyuu hin dhagahin miidiyaa kana gubbaa dhuftee namni as gubbaa wacuu agarra. Namni akka yeroo sanitti akka dhugaa dubbachuuf waliigala wayii isin agartanii rabbiin na arga lafti ramadaana aboo muudiif akkana gootii jedhaa ture nu laalle haga baabaa wayita silkii cufatuuti jala teennee laalaa ture. Amma ammoo feekii akkanaa fidanii muudii akkanaa fidanii jedhaa ture maaliif dhibamtee hin dhageenye nagaan beeyna nagaa qabdi. Achirraa deemanii ammoo booda wooma tikeetiin murattee biyyatti galtee haadha abbaa ofii dhiifama gaafattee deebituu jiran. Homaa ganaatumaa miidiyaa gubbaa fidanii sila waan tikeetiin murattu yoo isiinuu qabaatiin namnummaan kunuu maal godhaa miidiyaa gubbaa fidaa jedhaa turre yeroo san. Gargaarsi illee wayita nama gargaaran karoora qaba. Akkaataa qaba argaa irraa fakkeenyaaf ijoollee gaaziin gubee waggaa tokko hospitaala ciise kakalee deengadda baabaan gadhiisu argaara. Akkanaa kana wallaahi garaasi nyaataa nama baabaa gaafadhee mucaa mana yaalaatitti gaaziin gube san hin gargaara 10,000 jedhee akka karaa kiyyaatiin. Tokkummaan natti qafa malee ittiin qabu umurii koo maaliif yeroo sana anaaf jecha namanni wal dhabe hunda ana araarameera inni garuu hin araaramne yaa rabbi qiimina qabateera jechuudha daayyoon yeroo sana utuu waan argin dhiisaa hin dhukkufanne jedhina hin kenninaa Oromoo birrii keessan jedhaa ture deemee hin kenninaa maallaqa keessan hin kennaa bakka jedhaa ture agalatoomu warabbal kaabaa tokkummaa kanaaf dhala iccitii bayyadha. Kanaaf garaa koo keessa na buute ati maaliif abdii booruu dhuguma jette
kaasuun hin ta'u mucha rabbii jedhiti موبي السلام qulla عليكم. koo ta'e mana moobaan tanaa jedhan deemanii ni jalaa cufsiifta. السلام عليكم. Waalaikum assalam. Asiin كم mana zawabu. نقامي. Nagaa alhamdulillah. أنا يادا تكا قبا يعني سنيلي مالي ني واي سبان بونتو كنرا مالي فليس دلقود أبدي مالي فرقا كدافباتي منامنا وانجد أمرتي سبان بونتو أني إنو مجال اللي اتداد اللي أكنا من كاركار سنما na argaa kana osoo hin taane hojii barbaada isin jennaanin hojii jammarsiiseen ture hin beekti sillee hojiin sun maal harkaa ta'e ijoolleen orderii ajajanii kaansilii harkaa godhan birri yeroo san isin Giddi na gargaara amma giddi eentu nama gargaara si jammar namni tolu nama gargaara. Ente gargaarsallee dhiisanii an du'aa eedunaa godhanii summee tamarraxee Ani faati kiyyaan bulu malee waa akkanaan dubbatin wallahi rabbiin akkaanu adda galgala si qabuu danda'a. Amma duna gaan baatu laali hin beektu amma kushiinaa innaan amma asii bochaa waliin gallu amma bu'aalee Leessa silbee qaabin. siyaasa kanaatti Amma naman sa'a kana maal wal dhaggeeffatu. bakkaan ta'e waa an ta'u beekta. Ati qaaqaatta malee. Obsi ati obsi ila sabboontu dhageeta. Hancufnummaa ati qaatu kun tinnisi jedhee amma tinnisi jedhee filamtee du'uu dandeetta. Ani Waan hin dabareen taane akka namni sumaati yoo jama. Ganni obsi amma osoo. Okay, amma ka goonu gaa yaada nama hundaa qabuna. Okay, qoyata. Sa'aatii maqaan asirra jiraate carraa naa kennaame gisa tokko dhiifama naa godha. Baabaa Nuraddiin irraan gaafii qabati. Baabaa Nuraddiin miciyyoon kun akka dhibamte achi jirta yoo dhugaadhaan achi jiraattee beekte tala shamaraatisaa. Isa dhaqee gaafa dura. Nama dhibameerraa afaan banu kun akkam dassi jee ammuma gizee teessu kana obboleessa dhageeffadha. Gargaarsi ganda ofitti galeera intala teessan fudhadhaa deema wallaannadha kanas jenjaa ka'anan. Waa takka namni morma nama runju. Abbaan argee dhufee nama dhukkubsatu irratti hanjamu xapheettanii sinitti tolee gizee laaltan kana maaltu dassisin jee. Kun gaafiti yaa Baabaa Nuraddiin. Dr. Ifnaan Isseesi Mubaarak. Nani Abo alama. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa Kula qoy jaalibsa jalgaan qoyya. Adubbatu tunaan maal maqaan isaa. Maal jetti Baabaa Nani Nuraddiin dubbata. naa deebsishee. Qooyi mee ana Deemaa jira naannaa. Ganniin si dureerti. Warri feeke feekeettan wallahi rabbiin takka takkaan mana keessa naa seensu homaallee. Mubaarak. Mubee. Ayyee. Mubee takkaa carraa naa kennan. Namni yoo dubbatu nama jalallee dubbachuun hin ta'u. Amma akka itti jiru abbaa beeka malee namni namaa beekuu hin danda'u. Namni tokko dhukkubsadhe yoo jedhe dhukkubbii itti jiru isumaa fi abbaa santu beeka. Tariitta namoonni gariin keessoodhaan beekuu fi danda'anii dhufanii ragaa bahuu danda'an. Ani gaafa mana yaalaa geessinu san dhukkuba mana yaalaa kan taanee fi akka ustaazaa itti barbaannu dubbadhee ture ifaa fi bilisatti. Hagasii asillee taateen kun taatee mana yaalaa nama geessituu miti. Mucayyoon tun yoo quraanallee taate itti qaramuu qaba jedhee irra deddeebiidhaan dubbadheera. Hin dhukkubuu miti dhukkubuu danda'a. Dhukkubbii san ani dhukkubbii waa'ee harkaa, waa'ee lukaa, harka dhiisaa isaa irratti argee jira. Luka ilaalla. Luka ilaalla. Harka argee ilaalla. Harka ijaatii waan ifin argisiisa. Osoo ijaan arga waa dubbachuun hin barbaachisu. Hanga irratti illee isin dhukkubsatte isin hin Sagalee dhukkubsatte. kee sirrii miti silkii kee sagalee kee sirrii. sirreesse baaba sagalee sirreetti maayikiin Ammoo amma sirraa. ani hanga har'aatti Baabaa koo dhiifama afaan si bu'e. maa Hin dhukkuba ta'ee hin dhukkubu ta'ee miti. Hin dhukkubaa hin beekta. Hin dhukkubuu hin beekta. Gabaabsaa fi sabaan boontoo hin dhukkuba moo hin dhukkubu warqatta ilaaltata. maarree Mubaarak amma haasaa kee keessatti namni gaafa Kun duraa gabaabsina. Baabaa koo. gargaarsise Nuuraddiinii jette. Ee. Haasaa kee keessatti amma gargaarsarra hin jirruu jette. Gargaarsa jedhee jettee anaan. Tokkummaatti asirraa waan ta'e dubban eenyuun abbaa ta'e. Abdii boruutu kan gargaarse mubaarakii miti. Baabaa gaafadhu jedhe anatti micciin gaafama. Maarree yoo jette koo yoo inni illee jedhe rakkoon qabu ansanuma si himaa jiraati min chiggiraalle. Ani gaafii kana tokkummallee na gaafate rakkoon qabu. Walumaa galatti ani mucayyoo tana mana yaalaa geessinee achi deebi'ee